haqaanin deema. Gizee hedduu khaffichisiisu isinuma jechuudha. Ijoollee abbaa tokko ijoolluma Harargee uummatanaa'u diina wali gootan jechuudha asirratti hoolayyiin jimaa akaafuudhaaf karaa Harargee seente tuni karaa dhuftee hin beekamne ijoolluma abbaa tokko gosaan wal nyaachistee kakaayiroo kana keessatti gosa sababa gosaatiin ableedhaan garaan dirameetu jira. Wallahi nama feemasi wahii jechuudha maqaa yaamuun barbaadu ni beeytanillee warri gosummaa jaartan ni beeytan. Sababa gosummaadhaan wallalaniiti ablee garaa kaanii ablee garaa wallahi ilmaan abbaa tokkooti isin ijaabi ijoollee biyya takka bakka ijoolluma lama Harargee lama jechuudha. Garaa wal ka ablee ni beeytan ijoollee kaayiroo jirtan feemasi miskiinticha jechuudha miskiinticha uumaan beeyne garaa keessanii ablee akkasitti garaa fuutan jechuudha. Yaa kun hundiyuu maal anqan ganda xiyyan arrabsiisnetti anqan gandi xiyya akkasiit akkanaat jee hin xuunetti bikka fedhe deemee abbaan fedhen firoomu abbaan fedhe hojii deemu mirgan qaba jechuudha. Kuni Harargee keessa hin turre jechuudha. Okay? Harargee keessa abbaan fedhe hojii nyaatee ka fedhe ka waliin nyaatee ciiseetu waliin jiraanna kan nuti beeknu jechuudha. Gosummaa fi gantummaa namni akka adda hiramu ka godhe mee dhaggeeffadhaa waan biraa dhiisaati. Kutaa biraa miidiyaa kanarratti amma kutaa 11tu jira. Amma kara Salaalee yoo deemnu ta'e kara Wallaggaa yoo deemnu ta'e beena ati eessa qaalluudha ati maarree naan jaan arkitee gosummaa isin gad dhaabdaniititi Oromoon Harargee bira kutee Oromoon kutaa 11 bira kutee akka Amaarri hundi beeku gootan jechuudha. Gosa namni itti wal baruuf kan nuti beeknu akka Oromootti gosa itti wal baruuf tokko jaa lammaffaa dhiini wayyoo gannaqame gosti isaas wali baatee maallaqa buustee akka kafaltuuf yoo fuudhe waan takka gootee fi akka gadhaabduuf malee gosummaan itti leellifame ilmaan abbaa tokko itti ficcisiisuuf miti jechuudha. ያ nama isinii mee dhabdan anaa isinii hima jechuudha. Minimum Allahan bicha nama faru humaana gosu dandeessanii wanta gana goonus dandeessa haqa nama qabateetu if dura deeme jechuudha. Haqaanin deema. Gizee hedduu khaffichisiisu isinuma jechuudha. Ijoollee abbaa tokko ijoolluma Harargee uummatanaa'u diina wali gootan jechuudha asirratti hoolayyiin jimaa akaafuudhaaf karaa Harargee seente tuni karaa dhuftee hin beekamne ijoolluma abbaa tokko gosaan wal nyaachistee kakaayiroo kana keessatti gosa sababa gosaatiin ableedhaan garaan dirameetu jira. Wallahi nama feemasi wahii jechuudha maqaa yaamuun barbaadu ni beeytanillee warri gosummaa jaartan ni beeytan. Sababa gosummaadhaan wallalaniiti ablee garaa kaanii ablee garaa wallahi ilmaan abbaa tokkooti isin ijaabi ijoollee biyya takka bakka ijoolluma lama Harargee lama jechuudha. Garaa wal ka ablee ni beeytan ijoollee kaayiroo jirtan feemasi miskiinticha jechuudha miskiinticha uumaan beeyne garaa keessanii ablee akkasitti garaa fuutan jechuudha. Yaa kun hundiyuu maal rakkoo qabu mee takkooma Harargee jibbiti kajettaniif waan gosummaa hin faarsineef waan gandummaa hin qabneef waan biraati miti namni akka kiyyatti Harargee jaalatullee inumaa hin jiru jechuudha. Isin galee yallam orjinaal Harargee katabaara ani nani garuu faarsuudhaan osoo hin ta'in hojiidhaani jechuudha. Hojjadheetiin yoo mana barumsaa jaarus ta'e isin galee yoo waa godhus ta'e dalagee hojjadheetiin maqaa biyya kiyyaa ol kaasa malee gosa faarsee ganda faarseetii miti kan maqaa kiyyaa yaamu maqaa gandaa yaamu jechuudha. Yaa namni feemasa gaafate ganda ofiitiif waa gadhaabee biyya ofiitiif waa gadhaabee dura bikkatti dhalate waa godheeti sanboota Oromiyaa godhee sanboota Itoophiyaa godha jechuudha. Akkasi haasawaanii miti hojiidhaan hojjeta namni biizinasa gooteeti maallaqa ganneexeeti qubii seentee yoo dhabdee jechuudha. Invest argatan hagaree namatti asxarraa unji loltii asirraa gandummaa faarseeti miti dirqamaati. Namni tokko Wallaggaa arrabsuu isin galee Harargee jaalatu jechuun Wallaggaa arrabsuu Arsii arrabsuu Shawaa arrabsuu Walloo arrabsuu miti. Waliin jiraachuudha Harargee jaalachuu jechuun. Nuti kabeeynu Harargee san beeyna nuti jechuudha. Harargee san beeyna nuti sani malee kabeen ummanni lafa jiru hawaasni keenya hawaasni bal'aa hawaasni keenya ummatni Harargee kan lafa jiru
waan isin itti jirtan kana miidiyaa irratti malee lafatti namni waliin nyaatee waliin dhugee jiraata jechuudha. Tokko haa gosaaf jee lafatti waltumu wallahi Oromiyaa keessa namni takka waltumu hin jiru gosaaf jee gandaaf jee jechuudha. Kutaan Oromoo kutaa kudha tokko waliin jira waliin jaalatee waliin jiraata. Oromiyaa kutaa kudha tokko keessatti tokko haa gandaaf jee ati ganda kana abbayi biyya tanaa jee hin jiru. Hundi jechuudha waliin jiraatee jiraata. Garuu miidiyaa kanarratti haa jiru jechuudha. dhugaa walitti himna. Ani maanninam haqaaf namatu jaalatuni liqimsita dhiistummoo mataan naanneeffatteeti maakii jechaa deemte jechuudha. Isin galee maqaa Harargee kaballeessaa jiru Harargee tuffachiistee wallaahi wabillaahi yoo Harargee maqaa maakiitiin kabajamte malee maqaa maakiitiin hin tuffatamtu. Yoo maqaa keessan maqaa gandummaa fi gosummaan asirra wal geessanii nama arrabsitanii fi nama abaartaniin ijoollee Harargee jedhame malee maqaa kiyyaan ganda osoo hin ta'in namni takka maqaa kiyyaan hin tuffatamu. Namni takka inkwaan gandaa miti. Dhugaan isinitti hima jechuudha. Maaliif gaafan dubbadhus gaafan hojjedhus itti yaadeetiin hojjedha. Maaliif rabbiitu na guddisee nama afoo na kaa'ee rabbiitu na guddisee fuuldura namaa na baasee waan ta'eef jechuudha. Isin galee dhugaa walitti himna. Yoo barbaaddan laal an dhugaan isinitti miti warreettan nama dhugaa dubbatudha. Waajala seentanii maakii kuffisna hamaa koo hamataa koo jee Oromoon isin galee waan fedhees ta'u jechuu nama isinirraa dhalate waan fedhees ta'u baalagees ta'u jazbaas ta'u jechuu isin galee garuu isin irra guddaan keessan amma uummata hawaasa kiyya bal'aa Harargeetti mitqaniin jechaa jiru kabaja qaba uummanni kiyya Harargee baalagee dayyuustoota asirratti maqaa Harargeetiin uummata saba guddaa uummata guddaa maqaa xiqqeessaa jirtuun jechaa jira hubadhaa isin galee ummata asirratti walitti qabame qooshaa qumburree haati abaartee biyyaa baaste jechuudha. Waan takka na gochuu hin dandeessanaan iyyitan malee isin maqaa Harargee balleessaa jirtan Harargeen akka namaa waliin hin jiraanne godhaa jirtan maqaa Harargee gabbuusaa jirtan akka Harargeen nama arrabsitu bakka arraba qofaan beesisaa jirtan jechuudha. Harargeen arjaa Harargeen hojjettu Harargeen nama hojjetu jechuudha. Nama gabbu'ee hojjetee jiraatu jechuudha Harargee jechuun. Nama arrabsuudhaan fammasuu miti Harargeen. Isin galee isin maqaa balleessaa jirtan waan ta'eef likki keessan isinitti hima jechuudha. Feetu jaalatta, feetu jibbita. Ani orjinaal yoo karaa Harargee deebine jechuudha. Orjinaala intala Harargeeti. Orjinaala jechuudha. Fedhu Arsiin himadha, fedhu Walloon himadha, fedhu Baaleen himadha, fedhu Shawaan himadha. Abbaan tokko maa himattanaan jechuu hin danda'u. Isini miti ijoolleen si komando maaliif Arsii himattanaan jechuu hin dandeessu. Ijoolleen Salaalee maaliif Salaalee himatta maaliif Shawaa himattanaan jechuu hin dandeessu. Unkwaan isinii miti isiniin jechaa jira bar. Arra yoon fedhe lafaa kee Wallaggaa himachuu danda'a jechuudha. Wallaggaa himachuu danda'an intala Oromoo kutaa kudha takkaatti irraan marsee kan hin barbaade bikka naatee ciisa deemee jechuudha. Namni tokko ati maa himattanaan jechuu hin danda'u. As nagree sinagraachuu jechuudha. Bikkan barbaade. Yoo barbaade Oromoo irraa bahee jechuudha shinaashaa yoon himadhe namni waa'ee kanaa galchuu hin jiru. Yoo rakkoon keessan waan biraa ta'e malee isin galee rakkoon teessan waan biraa yoo taate malee waan barbaade ta'uu danda'an as biratti. Unkwaan ganda fedheetti maraxadhee galuu miti. Namni amantii ofiituu ni jijjiira bara isaa namni tokko hin dhibuun jechuudha. Bikkan barbaade filadhee yoon barbaade arra lafaa kee ani intala Booranaati ani Booranaa jechuu danda'a. Maannim silanee ayin malakkatoo mannaatee raasu maaliif himattee naan jechuu hin dandeessu. Natti tolee madhee mirgan qaba. Okay? Na furadhaa yoon jees mirgan qabaan. Maannim silanee ayin malakkatoo. Okay? Asirratti iluu himadhu rakkoon qabu hin dhufa. Kutaa kudha tokko amma kutaa barbaadeen dhufa. Amma irreecha irratti dhufa. Karaa Salaalee tana dhufa. Fedhellee karaa Wallaggaatiin dhufa. Bikkan barbaade jechuudha. Shoomamee jiraadha kabajamee waan ta'eef namni na shakkulleen hin jiru.